Video kana share naa godha namni dhageessan. Namni akka shamarran Suudi Arabiyaatti fi dhiirri Suudi Arabiyaadha zallamamaa jiru hin jiru. Maaliif zallamamnee kan jettan taatan nuti gabbaanee dubbanne jennaan maraataan hun jettan jennee sodaannee simjaa jirra. Abiyyiin ergaa aangoo qabatee guyyaa takka nu dubbatee hin beeku. Lammaanis ergaa aangoo qabatee guyyaa takka nu dubbatee hin beeku. Xaayibaanis ergaa aangoo qabatee guyyaa takka nu dubbatee hin beektu. Maal kan jettanoo taatan gabbarri 100 100 sodaannee taa'u jira. Namni 100 isin riyaala 10 qabu hin jiru Suudii keessatti. Warri Suudi Arabiyaa keessaa gabbara sodaa wannirraa kan ka'een gabbara irraa sodaa gabbara irraa kan ka'e namni zinaa dalaguu jira. Zinaa kana kan dalagsiisuu jiru manguddoo biyyaati. Manguddoon biyyaa birrii baree riyaala 100 baree jira. Ajandaa guyyuuraa nutti baasaa jira. Nuti eessaa fuuna 100 kaffaltan malee jaartii fuudhuun hin danda'amuu nuun jaan Suudii keessatti. Nuti sababa isaaniitiin harka qullaa galuu qabna. Namni yookaan ilmaan hin gala yookaan ilmi hin gala harka qullaa galuu deemna Suudii keessa. Ilmaan hin qabnu, ilmoo hin qabnu, ibaadaa hin qabnu, imaan hin qabnu. Imaanis kan nurraa fuudhe isuma manguddoo biyyaati. Birrii bartanii isin birrii nu maanjuu malee birriin akkatti dhufe hin beekan. Abiyyaati jaartii kan ta'e ammattee teessa. Nuti wahuu ammanneen teenyu guyyumarra markaa ammannee teenyu. Yaa Rabbii dukkanee faan jijjiiru ati akkanumatti nuu kenni nasama. Rabbumti nuuf haa kennu. Fudhadhaa isinis aangoo keessan jaartii keessanis fudhadhaa. Oggaa feetan jaartii walii kennitan oggaa feetan aangoo walii kennitan. Nuti diyaasbooraan akkamitti rakkaneeti teenya gabbara sodaannee. Gabbara kana immoo shamarran Arsii qofaa miti yookaan warra Arsii qofaa miti kan gabbara kana fudhachaa jiru. Hunduma Oromiyaa ta'uuf deema amma haala kanaan. Yoo nurraa qannaftan qannasaa qannasuu maanan nuti miidiyaa Aljaziiratti iyyanna. Hin dhumna. Miidiyaan guyyaa takka waan kana dubbatu hin jiru. OBS ta'e, OMN ta'e, OLS ta'e, OLF ta'e. Nuun dubbisna. Ramadaan amma Ramadaan bulii 10 kee jira. 10 immoo 9 kee jira. Video kana share naa godha warri dhiira. Gabbari kun nurraa buunan bu'ee buumaannan nuti gabbara kanaas ta'e lama fuunee ilaali araba fuuna. Fuudhaa isinis warri biyya faranji jirta faranji nuti araba fuuna. Inni biyya arabaa jiru araba fuudhaa inni biyya faranji jirta faranji fuudha. 100 dhiisii 10 nuun kaffallu. Itoophiyaa 10 100 akka baajaajii bitu beektani baajaajiin maali konkolaataa bita yeroo amma. Yookaan gabbara qannasu way ay qannas way ay cemmar iyya wallalee rabbashee garje amaari. Yookaan hin dammaramne yookaan hin qannafamne. Walaa waluudhaan biyya rabbastan je. Amma ni biyya rabbaashii ta'uuf deemna. Warri biyya arabaa jirtan araba fuudha. Warri biyya faranjii jirtan faranjii fuudha. Warri biyya Somaalee jirtan akkasumatti achumaan fuudha. Gabbara malee fuutan. Warri dhiiraa kana booda janaa keenyas dhaabne nuti tokkummaa wal biraa qabnus diinee jira. Tokkummaa keessanis hin barbaadnu gabbara keessanis hin barbaadnu. Gabbara ammoo biyya ta'uu qofaa miti biyya guutuu ta'uuf deema. Abiyyi waan kana dubbadhu OMN waan kana dubbadhu miidiyaan guutuun dubbachuu qaba. Hin iyyina nuti mataa qabanne.